Premier League Englandin kalaboota jijjiirraa irratti hirmaachaa jirre keessaa Liverpool isa jalqabaatti hanga ammaatti Liverpool taphataa tokkollee mallatteessifannee Liverpool dhimma kanarratti leenjisaan Liverpool Arne Slot yaada kennaniiru taphataa sirrii Liverpool madaaluu danda'u hanga argannutti jijjiirraa taphattoota irratti hirmaachuu dhiisuu mala jechuudhaan yookaan immoo hanga taphataa Liverpool madaaluu argannutti ni eegne jechuudhaan kan isaan dubbatanii jijjiirraa irratti barfannus xumurratti ta'us taphattoota mallatteessifachuudhaaf ni carraaqne jechuudhaan leenjisaan Liverpool Jurgen Arne Slot kan isaan dubbatanitti dabaluunis Slot Liverpool kilaba guddaadha kanaafis taphattoota kilabicha madaalan argachuun ammatti ulfaataadha jechuudhaan leenjisichi kan isaan dubbatanii ammas taanaan garuu gariin keenya taphattoota ciccimoo of keessaa qabaa taphattoota kanneeniin morkataa cimaa ta'uudhaafis ni carraaqne jechuudhaan Arne Slot kan isaan dubbatanii odeeffannoo biraatiin boordoon sababa idaatiin sadarkaa diigamuu irratti akka argamu kan gabaafame sababa kanaan sadarkaa piroofeshinaalummaa akka dhabeessi kan himame kana booda sadarkaa piroofeshinaalaan kilabiin kun dorgomuu akka hin dandeenyes miidiyaaleen Firaans kan isaan gabaasanii kilabiin kun boordoon idaarra jiru kaffaluu hin dandeenye kanaaf ammoo ammatti waliigaltee taphattoota guutummaatti adda akka kutees beeksiseera akkasumas ammoo giddu gala leenjii cufuudha kilabichi kan inni beeksisee sababni ammoo baasii hir'isuudhaaf akka ta'es hooggantoonni kilabichaa kan isaan beeksisanii garuu immoo dargaggoota irratti akka hojjetu kilabichi beeksiseera boordoon akkuma beekamu shaampiyoonii liigii Firaans yeroo jaha ta'uun isaa ni beekamu odeeffannoo jijjiirraa wal qabatanii ta'uun darbu PSG'n kilabiin Firaans taphataa Benfica sarara gidduu Joao Neves mallatteessifachuudhaaf kilaboonni lamaan PSG fi Benficaan akka waliigalan Fabrizio Romano kan gabaasee PSG'n torbee dhufu keessa jijjiirraa Neves guutummaatti ni xumura kan jedhame kanaafis immoo dhimmoota dhuunfaatiin dursee Neves waliin waliigaleetti kan ture Nevesis waliigaltee waggoota 5 PSG'dhaaf mallatteessuudhaaf waliigaleera Benficaan euro miliyoona 70 jijjiirraa Joao Neves irraa ni argata kan jedhame PSG'n Joao Neves kan mallatteessifatu taanaan ammoo Manuel Ugarte Manchester United dabarsee ni kenna kan jedhame United fi Ugarten dhimmoota dhuunfaatiin waliigaluun isaanii ni beekama Fulham ammoo Ryan Sessegnon mallatteessifachuu beeksiseera Sessegnon'n waliigaltee waggoota 2 Fulham fi kan inni mallatteessee kan alatti ammoo Jonathan Klaus Marseille waliin gargar ba'uudhaan Niisiif kan mallatteessee Marseille jijjiirraa taphataa kanarraa euro miliyoona 5 ni argata kan jedhame kan alatti ammoo taphataan sarara fuulduraa Girona Artem Duvik enya gara Atletico Madrid ni imala jedhamaati kan ture numaayuu Girona Atletico Madrid fi Gironaan dhimma Artem Duvik irratti waliigalaniiti kan turan amma garuu Romaan taphaticha mallatteessifachuudhaaf akka waliigalee kan himame amma kanaaf Girona fi Roma waliigaluu qofa malee kilabichi Romaan Artem Duvik waliin dhimmoota dhuunfaatiin akka waliigalee kan himame Artem Duvik Girona keessatti bara dorgommii xumurameen ga'umsa gaarii mul'isaati kan ture kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatu akkasumas ammoo La Liga Spainiin hanga taphoonni muraasni hafanutti morkataa waancaa akka ta'uuf goolii injifannoo galchaati kan ture Gironaadhaaf amma garuu Roomaadhaaf mallatteessuudhaaf dhimmoota dhuunfaatiin kan waliigale Justin Lindstrom ammoo jijjiirraa gara Everton taasisuu xumuruudhaaf qorannoo fayyaa akka xumure kan himame amma kanaaf waliigaltee mallatteessuu qofa kanaafis Everton fi Napoliin akka waliigalanis himameera kan alatti ammoo Monzaan ilma Paolo Maldini Daniel Maldini mallatteessifachuudhaaf waliigaleera Daniel Maldiniin ergisaadhaan bara dorgommii darbee Monzaadhaaf taphachaati kan ture amma jijjiirraadhaaf bitiin Monzaadhaaf mallatteessuudhaaf akka dhiyaate Football Itaaliyaa kan inni gabaase kan alatti ammoo odeeffannoo jijjiirraa biraatiin Bournemouth jijjiirraa Dian Huijsen xumuruudhaaf akka dhiyaates Sky Sport kan beeksisee Huijsen qorannoo fayyaa gochuudhaan boru waliigaltee ni mallatteessa kan jedhame Bournemouth euro miliyoona 15 jijjiirraa taphataa kanaatiifis kaffaluudhaafis akka waliigale kan himame Barcelona ammoo Pau Victor mallatteessifachuudha kan beeksisee taphataan kun ergisaadhaan garee dargaggoota Barcelona garee lammaffaatiif taphachaati kan ture taphoota 39 goolii 20 galcheeti kan ture ga'umsa isaatti waan amanamaniif hooggantoonni Barcelona taphataa kana dhaabbiidhaan
mallatteessifachuu barbaadu kan jedhamee taphateechis waliigaltee hanga 2029tti mallatteessuudhaaf waliigaleera. Isaas waliigaltee kana kan mallatteessu taanaan garee jalqabaa Barcelonaatiif ni taphata kan jedhamee Real Madrid ammoo waliigaltee Ferland Mendy dheeressuudhaaf akka waliigalee kilabichi beeksiseera. Mendynis waliigaltee waggaa tokko hanga 2027 isa tursiisu Real Madrid waliin mallatteessuudhaaf waliigaleera. Taphataan kun bara darbee waliigalaan taphoota 37 Real Madridiif kan taphate kanatti ammoo Yusuf El Nasri Fenerbahceedhaaf kan inni mallatteessee Jose Mourinho waliin hojjechuudhaaf taphataan kun waliigaltee hanga 2029 Fenerbahceef kan inni mallatteessee odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Fulham jijjiirraa taphataa Arsenal Emil Smith Rowe xumuruudhaaf akka dhiyaate Sky Sport kan gabaasee kana dura deebiidhaan Fulham gaaffii dhiyeessee gaaffii isaa fudhataman arganne amma garuu kilaboonni lamaan Arsenal fi Fulham dhimma jijjiirraa taphataa kanarratti akka waliigalan kan himame. Fulham paawundii miliyoona 35 Arsenaliif kaffaluudhaaf waliigaleera. Waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kanaaf qabadee xumureetan jira.